wanti hunduu ibidda. Waggaa biliyoonaan booda ibiddi kun ol faca'ee lafatti deebi'a. Ammas ol faca'ee lafatti deebi'a. Lafa tana qabbaneessuu jalqabe. Kun waggoota biliyoona hedduu itti fudhate. Jireenyi, biqiltoonni, jarmiiwwanii fi wantoonni kunniin hundi san booda jiraachuu jalqaban jiran. Yeroo tokko homtuu hin jiruuyyu booda irratti jalqabe jiran. Jireenyi eessaa dhufe jennee yoo gaafannu bishaan irraa dhufe jedhan. Wal nyaatiinsa keemikaalaatiin aduun qooda isii baatee lubbuunis yeroo san jalqabe jedhan. Hayyee waan tana yoom argattan jennee yoo gaafannu kaleessa jedhanii deebisan. Sababni isaa waggaa 50 jechuun seenaa ilma namaa keessatti akkuma waan kaleeti. Namni gammoojjii keessaa kan barumsa takka illee hin qabne waan kana beekuu hin danda'u. Beekuu danda'a jennee yoo gaafannu lakki abadan beekuu hin danda'u jedhan. Eegasuu dhagaa kaa. وجعلنا من الماء كل شيء حي. Bishaan irraas lubbu qabeeyyii hunda ni uumne. أفلا يؤمنون. Sila hin amananii eenyu isaan isin ummata saayinsiiti. Isin ummata barate. Isin kaafirri. Isin warri amantii hin qabne. Maaliif hin amanne jechuu isaati. Qur'aanni kun dalagaa Nabi Muhammadiitii miti. Akkuma Rabbiin jedhe أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. سلا كتابة قرآن إسان الرتك أرامو سرت بوسون كين يقفتي إساني فينقو نقومت كان كيس نموتا منني في الرحمة في عدن تجرى تري إني وان كان برسو ملجراني شكو دندوم آية أما سنف دب سدرسي أرقمرد سورة الأنكبوت آية أفرتمي سديت فارت ربي كان جري وما كنت تتلو من قبله من كتاب أتي يا محمد سدور كتابة كل كان دب تنتاني ولا تخطه بيمينك هرك كيتي نسكن بري ستين تري إذا لارتاب المبطلون وسوى كستاتي وري بديني شكتران. These talkers of vanity, these babblers in the marketplaces, they might have had some reason to doubt. Eeyyen osoo Nabi Muhammad barumsa seenee baratee jiraate waan shakkan qabaachuu danda'aniyyuu. Osoo uummanni Arabaa beekumsa yookiin ammoo hubannoo waa'ee saayinsii xinnoo fi qabaataniiti shakkuu ni danda'aniyyuu. Garuu uummanni Arabaa homaan beekan Rabbi waa isaanitti mul'isutti jira. Ummiyyi itti erge. Nabiyyi ummiyyi ummata homaa hin baratin itti erge. Waan nama ajaa'ibu. Ummata duufummaa keessa gadi seenee jiru filate. Arabiyaa guutuu keessaa namni dubbisuu fi barreessuu danda'u waanuma qubaan lakkaa'amu. Ummanni sun walumaa galatti ummata barumsa takka illee hin qabne. San keessaa ammoo nabiyyi ummiyyi ta'e filate. Maaf akka ta'e beeytaniif dalagaan kun akka kiyya ta'e beekaa jedhee isinitti himuudhaaf san dalage. Waan kanaanatu dalage jedhaa jira. More than half a dozen people that could read or write. In the whole of Arabia, the nation is ummi to the core. And he chooses an ummi prophet. You know why? To prove to you that this is my work. This is I am doing. Thomas Carlyle describes the people and what the Quran did to them. Thomas Carlyle waa'ee ummata kanaa akkana jechuun ibsi. Ummata tikfattee hiyyeessa. Gaafa Rabbi subhaana wa ta'ala isaan uume irraa kaasee gammoojjii keessatti irraanfatamee olii gad deemaa jiraatu jedhe. Gaafa Rabbi subhaana wa ta'ala isaan uume irraa kaasee haga gaafa ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam ergametti osoo ummata biraatiin hin beekamin olii gad deemaa jiraataa turan. Namni isaan laalu hin jiru. Namnummaan ummata Arabaa xiyyeeffatee ilaale hin jiru. Bakka kana ummata gaariitu jira. Dubartoota babbareedatu jira. Namni jedhu hin jiru. Namnummaan irra deebi'ee garagalee isaan laalu hin jiru. Nama isin koloneeffatuuf isin kasaara guddaadha. Isin ba'aa guddaati taatan. Isin irraa maal argatu? Ummata haadha biddeenaa isaa fuudhu. Yoo intalti dhalatteef jirtu awwaalu. Ummata waanuma xiqqoo irratti wal dhabee wal ajjeesu. Ummata garaa jabaatu. Ummata kanarraa faayidaa maalii argatu? Alexander the Great dachii keessan dhiisee biraan darbe. Ummanni Faars dachii keessan dhiisee biraan darbe. Ummanni Roomaa dachii keessan dhiisee biraan darbe. Namnummaan ummata faayidaa hin qabne san qabachuudhaaf fedhii qabu tokkollee hin argamne. Ummanni hiyyeessi tikfatteen gaafa Rabbi subhaana wa ta'ala isaan uume irraa kaasee gammoojjii keessatti irraanfatamee olii gad deemaa jiraatu. Argitanii warri hin beekamne kunniin warra akkaan beekaman ta'an inni xiqqaan sun akkaan guddaa ta'ee mul'ate. Within 1 century after. Jaarraa tokko keessatti Arabiyaan gama kanaan Granaadaa gama kaaniin ammoo Dalhii qabatte. Bakka hunda ifaan wal gahe ifnanni beekumsaa sun Arabiyaa kutaa addunyaa kaawwan caalaa ibsee mul'ise. Amantiin isaa jabaadha. Jiruu namaaf ta'a. Seenaan ummata sanii bu'a qabeessa ta'uu jalqabe akkuma amantii san qabataniin sadarkaan isaaniitis ol ka'e. Akka waan qaanqee ibiddaati. Qaanqeen takka addunyaa cirrachaa fi dukkanaa waa hin beekamne keessa buute. Garuu cirrachi sun biyyee boba'u uume. Dalhii irraa kaasee hanga Giraanaadaatti ibidda samii gahu qaba.
dhabsiise jedhe. Maaltu kana godhe? Kitaaba Rabbii kana. Namni Yahudaa tokko kitaaba waa'ee fayyaa barreessee ture. Obboleewwan isaa ummata Arabaa irratti dubbii jabduu barreesse. Yahudichi waa'ee fayyaa waan barreessu fakkeesse duubaan ammoo dubbii biraatiin nu tuqaa jira. Waan inni jedhe beektu? Warri re'ee horsiisuu fi gaala yaabbatu barcumaa Qeesaar irra taa'aa jiran jedhe. Ummanni Arabaa ummata akkanaa turan. Warra re'ee horsiisuu fi warra gaala yaabbatu ummata santu barcuma Qeesaar irra taa'aa jira. Kun dalagaa Rabbiiti. Isinii miti kan dalage. Isin waan kana godhuu hin dandeettan. Rabbi laalaan waan akkanaa dalaguu danda'a jedhee isinitti mul'isutti jira. Namichi Yahudaa kun isin qeequtti jira. Garuu sifa san caalutu isiniif jira. Isaan warra re'ee horsiisuu fi gaala yaabbatu isiniin jedhan. Rabbi garuu ummata guddaa isin godhee addunyaa walakkaa akka bulchitan isin taasise. Kun kitaaba isaatiin argame. Kun waan inni dalage. Ofirras waan kana dalaguudhaaf jira. Qur'aanni kitaaba kan mu'jizaa hunda caalu. Another example. In Surah Yasin, chapter 36, verse 36. Fakkeenya biraa isiniif haa kennu. Suuratul Yaasiin suuraa 36 aayaa 36 irratti Rabbi waa'ee saala lameenii dubbata. Waa'ee biqiltootaa, waa'ee bineensotaa, akkasumas waa'ee wantoota nuti hin beekne dubbatee jira. Nuti kana hunda dhiheenya kana qorannoodhaan bira gahuu dandeenya. Subhaanallazii khalaqa al-azwaaja kullahaa. Inni wantoota cimdii uume hundarraa qulqullaa'eera. Mimmaa tunbitu al-ardu. Wanti hunduu qindii ofii qaba.